Har'ammoo baay'een keessanii meeshaan naa dhiyeessituu gatii waliin nuuf hin himtettanii komii kaastanii anis sanarraa ka'ee gaa har'aa maal qabadhee isiniif dhufe yoo jettanii soofaadha. Soofaa diizaayinii 3 teebilii wajjin qabadhee isiniif dhufe gatii isaa tokko tokkoon isinitti hima. Egaa soofaa viidiyoo irratti argitan kuni nama 3tu ambootti xalabatee jira jechuudha. Nama mucayyoo tokkoof deeme garuu kan nama bira lama nu bira jira jechuudha. Soofaan kun egaa gatiin isaa meeqa? Mana xiqqaadhaaf hin ta'a, mana xibbaabidhaaf bakka nu jalaa fixaa jettanii namoonni baay'een na gaafattanii. Haa ta'u malee soofaan kun mana xibbaabidhaafis hin ta'a, wanni bootaa isin jalaa fixu hin jiru. Gatiin isaa meeqa kan jettanii soofaan amma argaa jirtan kun teebilii malee 65,000 jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen hin dogoggortu gatii soofaa na gaafattaniiti. Gatii soofaa teebilii wajjin seetu jechuudha. No akkasii miti jechuudha. Soofaa kamiyyuu yeroo bittanis ta'e yeroo hojjechiistanii herreegni soofaadhaaf bahu qobaatti, herreegni teebilii isaatiif bahu qobaatti waan ta'eef soofaa qofti 65,000. Akkasumallee soofaan kunoo waraqaadhaan ashagamee jiru kunis jechuudha. Teebiliin arfan bukkeen nam'ee kan jiru. Teebiliin kun akka fedha keessaniitti jechuudha. Akkaataa isin ajajattanidha. Kun amma fakkeenyaaf kan suura irratti argitanii kana arfan keessaa arfan akkanatti soofaa kootiif nan bitadha yoo jettanii yookiin immoo tokkichuma noormaalii guddaa isaan hojjechiifadha yoo jettan filannoo keessanii. Garuu soofaan kun qobaa isaatti 65,000 inni isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee ijoollonni yeroo meeshaa dhiyeessu meeshaa kwaalitii qabu bitadha. Meeshaa firii 2 firii 3 kan kwaalitii qabu bitachuu isinii wayyaa. Meeshaa kwaalitii hin qabne mana tokkotti guutuu irraa jedhee viidiyoo nan hojjedha. Sanumarraa kaastanii isin immoo kwaalitii fi kwaalitii dhabuun isaa maalidhaan beekamaa? Tokkoffaaf lammaffaa jechuun maalidha jettanii baay'een keessan na gaafattu. Wanti hunduu gatiidhanis waan hundaanuu jechuudha. Jabinaanis sadarkaa qaba. Meeshaa kamirrattu jechuudha soofaa qofa osoo hin taane. Kanaaf egaa hordoftoota kiyyaa kana beekuu qabduun isiniin jedha. Asitti amma teebiliin kun jechuudha. Teebilii soofaa gidduu taa'udha jechuudha. Akkuma isin argitan haala kanaan hojjetamee jira. Teebiliin kun qarshiin isaa meeqa yoo jettanii 18,000 jechuudha. Teebiliin kun 18,000 soofaan lama kan amma 65,000 isiniin jedheera. Gatii sirriitti caqasaa hubadha. Inni kan biraa immoo teebilii fi soofaan addumaan gatiin isaa kan jedhamu sanallee sirriitti hubadhaan isiniin jedha. Irreen isaa fakkeenyaaf soofaan sun 65,000 yoo ta'e kuni waa wajjiniin isinii kennamu seetu tola jechuudha. Baay'een keessanii akkasii miti. Irreen isaa qobaadhaa isintu walitti dabalata. Teebilii kana achumaa bitachuu barbaaddu yoo ta'e irreen teebilii kanaa 18,000 inni sun 65,000 walitti da'amee cuunfamee isinitti himama malee akkasii yaaddan mitiin isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee egaa xiyyeeffannaan keessa yeroo meeshaa ajajattan haa ta'u nama kamiyyuu maatii keessan yeroo bichisiiftanis haa ta'u sadarkaa isaa ilaala. Meeshaan kun sadarkaa tokkoffaadha moo lammaffaadha moo sadaffaadha kan jettan sirriitti ilaala. Fakkeenyaaf soofanii sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa qaba, kwaalitii qaba jechuudha. Soofaa takka mana namaa hin seenne jechuun koo fakkeenyaaf amma namni tokko soofaa bara durii jechuudha waggaa 20 kana soofaa anastanyaa bitatu. Anastanyaa sana waggaa 20 yookiin waggaa 15 itti fayyadamaniiti gaafa jireenyi isaanii fooyyeffachaa deemanii soofaa sana mana keessaa baasanii gurguraniitu soofaa haaraa bitatu jechuudha. Warri immoo soofaa mana soofaa jechuudha warri soofaa sana isa moofaa sana bitanii haaromsaniiti soofaa sana gatii 40,000 30,000 35 akkasitti gurguru jechuudha. Ati dhattee soofaa fuuldura isaa cululuqaa argitee bareedadha jetteetu dhattee soofaa aroogee jechuudha kan fuuldura ishii carqee ishii qofa itti jijjiiran dhattee irra buutee bituu dandeessa. Gaafa sana immoo maallaqni kee kisaaraa ta'a. Itumaan egaa haasa'uu viidiyoo kana keessatti gaawwanni isin hubachuu qabdanii yeroo tokko gorsa namni isin gorsuu hin tuffatinaa bira hin darbinaa isiniin jira. Soofaan amma argaa jirtan kun immoo
Yeroo ammaa kana gabaarratti 55,000 jechuudha. Yoo hojjechiifattanis dizaayinii haala kana yoo hojjechiifattanis yoo bittanis 55,000 jechuudha. Egaa obboloota koo hin shawadaminaa meeshaa kamirrattuyyuu hin shawadaminaa. Meeshaa roogee jira, meeshaa addisii jira. Kanaaf hin shawadaminaa. Viidiyoo koo laayikii godhaa, na jajjabeessaa. Hiriyoota keessanitti sheerii godhaa, sabiskiraayibii illee naa godhaa. Fayyaa naa ta'a.